namni si jijjiiruu barbaadu balleessaa sitti kana gootee san taate achiin baatee achiin seentee akkana na gootee akkana naan jettee ani dhiiraa natti dhagama faa jedha. Inni irraa deemuuf sababa san hundatti dhiyeesse isiin immoo guyyaa guutuu fachala ooltini booda. Nagaa hoggaa sadi dura I think hoggaa sadi dura hiriyaa qabaa ture. Ni fuudhe. Okay. Fuudhee jennaan an miidiyaa kanarra jira. Guyyaa takka gadi ba'ee miidiyaa irratti booyuu miti inshallah nama miidhamee fakkaadhuan. Idmee isii guutuu kan jiraattu dhiira biraa hanga jaattee inuma fachalaa inuma arge. Osoo akkas jechuun ni baadhe. Habiibti waan ati jettee fi miti namni si jaalatee namni si wajjin jiraatu fedhu irra si tara. Si gorfata. Si deeffata. Dhaabbinna kan kee si bareecha. Akka lammatan dogongoraa keetirra. Kan garuu inshallah jireenya kee keessaa ba'uu barbaadu. Maatii isaa ina. Hatta maatii isaati si dubbisa. Waan ati jette waan ati dubbatte. Ani si jammiri ani nan quuteessu namni na jireenya kee keessa maatiin kiyya nan quuteessu. Ennumtu warabbal Kaaba. Kanaan sisteriin jirti. Hundi isaa namoonni naannoo kiyyaa jira. Namni nan quuteessu illaa ofii kiyyaa yoo quuteesse malee abadan. Alaa kulli haal namoonni tokko jireenya keessan keessaa ba'uuf yoo sababii dhiyeesse. Ilmuhummin amma ni beeka ani madaa keessan ni beeka ani gaafa madaa keessan hooqoo eegale ni beeka shamarallee ni eega dhiirallee ni eega arraba isa okay. Nama quuxessuu jechuun namni tokko jireenya keessan keessaa ba'uu barbaade taanaan balleessaa keessan lakkaa'uu eegale taanaan tan hoggaa lama tan ji'a meeqa dura goote dubbatu eegale taanaan sirraa deemuu barbaada qurxitee beeki. Warroonni jaalala keessallee jirtan bultiillee godhattanii jiraattan. Tiyyamaa sirriitti beeka alhamdulillah rabbil alamin argaa Maammadoo mee inni dhiirri takkittiin na bilbilee sagalee isaa dhaga'u. Bilooki lan. Sila akkatti zanaa jedhee osoo dhiira jala fiigee moo. Osoo dhiira mana ijaazaa kafalee fi teessisee moo maal mana ijaazaa mana kiyyaan dhaabsisu inshallah unkan kafaluu fi miti tama kafalee keessa jiraatuun geessisuan. Ilmuhummin. Ina wajiin keessanuun dhufa. Qaamni keessan dumbush jedha. Faayidaa dhiirarraa fagaatu isin hin beekne bar. Ni'imaa ilma dhiiraa dhiisu isin hin beekne maqaa Rabbi. Takayyalu isin hin beekne isin hin galle. Walla maadiyaatiin isinitti hin ba'u. Hin cinqamtan mallaqa teessan pilaan itti baafattan jireenya keessan ofii isin keessa ooltan walla amma ilmi dhiiraa raahan faaxee nurraa gorsite jalliste jedha. Kanaaf ilmi dhiiraa mana arrabsa koomantiin deebisinaaf. Maammadoon duraan gisee mana madaami jiru isin gorse dhugaa sa'aatiin qabu. Isin qajeelcha dhugaa gisee san dalagaan qabu. Amma dalagaa qabaayu gisee takka balbal isin irra godha malee dalagaa qabaayuan wallaa dalagaa qaba. Kanaaf alaa kulli haal wantin isin akka isin xiinxalitan tokkoonti barbaadu hiriyaa shamaraallee haa taatu hiriyaa dhiirallee haa ta'u gwaddanyaallee haa ta'u maatillee haa ta'u keessattummoo warroonni jaalalaa fi warroonni abbaa manaa qabdan isin ka ilaalchatu. Badii isin yeroo tokko balleessitanii dhiifama gaafattan akka harawaatitti kaaseetiniin akka balleessaa qabdan akka isinitti dhaga'umu isin godhe taanaan namni sun isin hin barbaadu jireenya keessan keessa abadan isin hin barbaadu karaa gallakkisaaf hin cinqina isa tokkoffaa. Isa lammaffaa ilmi dhiiraa jireenya keessan keessaa bahe taanaan hin kadhatina. Ani nagaa hoggaa sadi dura I think hoggaa sadi dura hiriyaa qabaa ture. Ni fuudhe. Okay. Fuudhee jennaan an miidiyaa kanarra jira. Guyyaa takka gadi ba'ee miidiyaa irratti booyuu miti inshallah nama miidhamee fakkaadhuan. La. Gisee madaamiti yoo jibooni uffannaa ajaa'ibaa. Mana keessa silaa uniformiin kan live isiin. Hoggaa tokko booda bilbilee hoggaa maal hoggaa abboo ji'a jaamu akkana hoggaa yuun geenne. Ati miidhamne naan jedha. Sittin dhagaamne hin miidhamne jechuudha deemsa kee barbaadaa tureyyuu naan jedha. Inuma hin gaafanne. Inshallah maa fuute maa deemte maa akkas goote hin gaafanne. Wanni hin kijibne ofitti dallanee jira boo'ee jira waa hedduu ta'ee jira mustahiil. Warabbal Kaaba rabbi kalaamana haa dabsu bilbilee yookaan bilbiluu miti bilbila jalaa kaasee maa akkas goote hin jenninan. Gara maraanu block isa godhe gara hundaanu ofii bilbilee hin miidhamne jechuudha naan jedhe. Miidiyaa
miidiyaarra dhiira seensiftee gasti duraan dhiira seensisa kaa gastirra dhiira seensisee dhiira 5 4 osoo haasofnu waa'ee bultii waa'ee jireenyaa waa'ee bu'aa hunda gisee mana madaami jiru dhiira akkana seensifte asosiifte hinaafa takhayyalu luffeen immoo osoo hin fuudhini osoo jireenya ofiiyyuun eegalin jireenya teessan keessaa baatu tafarraju inuma taa'atu malaala wama hin gaafatina uffadhu nyaadhu bareedi miidiyaa irratti footoo gallakkisuu yoo sirra jiraate footoo kan kee gallakkisi ka duraan footoo gallakkistu caalaa gallakkisi ka duraan viidiyoo daladu caalaa viidiyoo dalagi piroofaayilii kan kee gurraachesin viidiyoo piroofaayilii kan kee zannaxii godhe namni tokko jireenya keessan keessaa bahe taanan akkasiin miidhamtu barbaada beektani amma immoo seena'ee waan seena'u dhabe ta duraanii caafi ani maraatii kana keessatti bahee waraqata kiyya sirreeffadhee dalagaati eegalee jireenya kana jiraatu eegallaan hinika tama fuudhe san hinika isii hiiku malee amma laajin hin ergamin jaarsummaan hin ergamin hin jiru warabbal kaaba miidiyaa irratti isinitti maa jiraan eski illihii jechuun wallahi xiiqa'uu jechuun takhayyalu an ogaa sadii halaaluman ol janajjanne ka janajjanaa bilcheesseef maqaa rabbi azalaa jiraatuu danda'a wallaa lazim azalaa jiraatuu danda'a miidiyaarra haasaa jira bar mistira nama tokkooti miti ka haasaa jiru ani hin fuudha walin taane ni dhiisaa si manaawayyaa la isteeppiin inni itti nagatee deeme mana madaamii shinti beetii dhiqu kushiinaa dhiqu madaamii jala xulxulxul jechuu sa'aatii ammaa kanammoo alhamdulillah rabbil aalamiin jireenya kiyya jiraataa jira sa'a barbaade biyya galee seena'uun amma kaa kanaafu namni tokko isin gatee deeme bakka itti isin gate sanitti isin hin argine inuma seenaa jiraata umurii isaa keessa ani immoo inshallah akkanumatti ilaal sargillee barbaade taanan hin barbaadu amma hin barbaadu barbaade teenan inshallah akkanumatti warabbal kaaba jireenya keessan keessa nama kana dhabnee ni jiraanna namni kun jireenya keenya keessaa bahee ni jiraanna namni jettan kottee keessan jalaa qeensa qoshaashaa kana agartanii hangas takka bootaa dhabdanii fi gaafa nama san dhiistaniitiin hin kutattan gaafa jala sarartanii dhiistan wallahi alazim ani of maalalaayyuu gadduun kiyyaayyuu gisee san aaruun kiyyaayyuu bo'uun kiyyaayyuu maal abbaa kiyyaan ta'e jedha like garuu ilma namaatirra waanuma nama qunnamu waanuma ta'uu isookeen jedhee dhiise garuu amma gisee takka takkan ofin maalalaayyuu maal abbaa kiyyaa ta'ee bo'ee jasan uyyuun jedhe garuu alhamdulillah ani miidiyaa tana gubbaa bahee moo ilma dhiirati immoo warabbal kaaba maqaa rabbii isiniin jedha wallahi lazim kijibaan jiru rabbi shaahid hinika jedhe ta fuudhe san hinika inshallah isii hiiku miti immoo osoo dachiin tun samii taate samiin dachii taati immoo khallaas namni tokko hangana dirasii deemetii miti niyyaayyuu qabaate taanan karaa gallakkisaafi wallahi lazim Hamza boss Hamza abba kiyya mee ati nurra adabadhu ati qabbaneeffatte intalafaana qabbana argatte haa gubatu kun ummanni kun haa gubatu ilmi dhiiraa kanaa badheena dhalaa baala geessee dhalaa hojii deemee dhalaa tana jim godhee gaafa kaan yoo dhalaa of sattartu dhalaa adaba qabdu dhalaa miskiina dhalaa cawaa ta baala geesse san teentu baala geesse way harree hojii bultee inshallah way harree hojii bultee eno jubulte ilma dhiiraa wajjini wanti na ajaa'ibu takka gaafii na ta'u takka mee haa jedhu shukran akkasiin adaba ofirra kaadha dhala adaban qabne yoo jedhan ka adaba orge dhiiruma dhalaan siraa ofii adaba orgete garuu muka gubbaan korre harreetti hin dabalamne dhiirumatti dabalamteemi like yoo dhugaa walitti himne kanaafuu dhalaa of sattartan ta'a